hojjechuu qabna jechuudha. Tokko uummata keenya jidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti wanti hojjetamaa dhufes gaafiilee ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammataa jaarmoota jidduutti wanni obbo Baqqalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaa, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin filannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya ciramtee battus onnee keenya keessa rubee baawwan tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin hin dhoofsinu. Hojii tokko taanee diig jennee ciifnee korriidhaan bu'aa hin tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessatti ala jiranis kaafa'uun kan danda'u ofitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora diidee fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata keenyaa sadarkaa galmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessatti wal hubachuu baannan, wal jaalachuu baannan, walii abboomamuu baannan, wal guddisuu baannan, wal masaquu baannan bu'aan qaba. Kanaaf hooggansa amma filattan seentiraal komitees haa ta'u hojii raawwachiiftu akka wal baratu, akka wal simatu, akka wal fudhatu wal irratti hojii guddaa hojjenna torbaanota deema kana keessatti. Tokko kana. Lammaffaa gahoomsi hooggansa kana akkuma agartan gameeyyii waggoota dheeraan gala jiran gubbaa turan qabna isaanirraa muuxannoo barachuudha. Warri jalaa dhufne jirra kan barnoota sadarkaa adda addaa qaban kan beekumsa gumii kanatti fidi hooggansa kanatti fidu qabu jechuudha. Sankoo osoo hin ta'in ofiirraa baanee jaarmiyootaa fi mootummoota leenjii ga'umsa capacity building nuu kennan irratti hojjennee collective leadership keenya ol kaasuudhaaf hojii bal'aa hojjenna. Kana waan isin jenna jechuudha. Kanaaf tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa uummataatti, sadarkaa jaarmiyaatti, sadarkaa hooggansa keenya qofa osoo hin ta'in hooggansa jaarmiyoota wajjin hojjetanii, hooggansa jaarmiyaalee amantii, hooggansa jaarmiyaalee hawaasaa, kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaan dandeettii waloo collective leadership Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ani goonan jechuudha. Gaabiin obboleessii hojii irraa kaate kaafoo irratti godina tokko irraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafoo qomataa ture akkasitti jiran kaafaa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa tursan hamachaa ture komachaa ture. Kuni sooma miti. Jaarmaa warra shaati jaarmaa kiristaanotaa jaamaa ture dhuga bal'aa miti. Aturus kana jijjiiruudhaaf hojii bal'aa hojjetamee jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkarre rabbi hin galateeffanne yookiin immoo hooggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifanne tokko akkasumas tokko miseensonni gameeyyii waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu gahumsa osoo qabanu kunoo nagaan bu'anii as ta'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman amananii itti kennuun significant kun significant jechuudha. Sankofaa miti wal waqarree walitti iyyine probably yeroo duraatiif akka Itoophiyaatti jaarmanii kan hojjete jiru. Kootaadhaan boodiin hundi ofii akka filatan godheera. Komii jira komii galeessoo ta'e irratti fakkeenyaaf godina tokko tokko namni nu barbaanne filamee jira. Koreen burree godina kan isaan hin barbaanne filameera. Komiin jira kan isaan barbaadan hafeera. Gara koree wajjin wajjin tuttis hogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa yeroo kan beeku waan jiratti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessaniiru. Warra koree wajjin kun seena keessaa warri aanotoo seenuu baate haa wujjin. Hojiin mataa. Hojiin mataaneetti waliin dandeenye ji'a jaboota yookaan koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni hafe kan barbaadu kan cimaa jedhu immoo kaanee jiran. Namni sun immoo daran jabaatee
kana caale yoo naanii yaate masa daawwatu qoree dureessaa akka seenu irratti hojjetaa jechuudha. Wanni fudhatame wala fi eeyyaan dhabe dhugaan hin jiru. Kana gootan malee isin diina. Wayyaanee hin dandeenye bilchina hin dandeenye. Never threaten Oromo. Never. Yoo kana gootan malee an mataa kiyya. Erga beelin kaafaa keessa yoo waata kana sii goona kana gootu malee akka sii goona. Dibbin jennee duuna malee waan itti amanne irraa bu'uu hin deemu. Dhagaa abaa walakkaa ol fudhatee bilchinnaan abaa diiguu hin dandeenye. Abaa diigameera? Hin diigamu. Hin diigamu. Kami asing rakau, kami cuma rakau, kami car rakau, kami guji rakau, kami boran rakau, kita gepan. Wali mereka, hisri gepan. Wan anje de buat temane, asin aske sabas, shawan aske sabas, walaga aske sabas, jangan situ buat mane, guji bau situ, aske bau situ. Karena dosis ni, ane orang yang mengi tu rewan nasu, dia dia kena tu ramadu. Karena gua tuh ada malah anak kira ramu seramu, kalau malah malah kira ramu seramu, mutu muri malah jarang orang mau kompromi hingguan, tiga nama malah harga kira mana? Kan mana ya? Koning kira, koning apa? Hinda kepan, Korea juga bisa kata mana? Korea juga wajib pura di mana? Koning apa? Muti desa, numpalma, isini palnya. Boleh sih kalau bunyi deh, si orang itu bunyi datang sama. Hagam tak ke iya tu rebek tamiti. Hagam tak ke iya tu bunyi dah. Karena di mulle rumpage sini. Oh kawa bakawa bunyi bakawa arsi ingori ni. Karena wali kam somna hangki naju. Amma wajah ni rumpe panna. Hangki naju inti butanan rinja galaduma. Yaadu mati ko sini dagamee ni yaada xiqqoo sini dabalaat masaan bal'isu. Walla geeffan. Hojjechuu qabna jechuudha. Tokko uummata keenya jidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti hojjetamaa dhufes gaafiilee ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalamata jaarmoota jidduutti wanni obbo Bokkalaan kaasan jaarmoonni Oromoo dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaan, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya cicciramtee battus onnee keenya keessa rubee baawwan tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin dhoofsinu hojii tokko taanee diig jennee ciifnee korrifnaan bu'aa hin tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessaaf ala jiranis kaafa'uun kan danda'u bitti hammatee kan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora diidee fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata jeeraa sadarkaa galmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessattuu wal hubachuu baannan, wal jaalachuu baannan, walii abboomamuu baannan, wal guddisuu baannan, wal masaquu baannan bu'aan qaba. Kanaaf hooggansa amma filattan seentiraal komitee isaa ta'u hojii raawwachiiftu akka wal baratu, akka wal simatu, akka wal fudhatu godhu irratti hojii guddaa hojjenne torbaanota as deema kana keessatti. Tokko kana. Lammaffaa gahoomsi hooggansa kana akkuma agartan gameeyyii waggoota dheeraa nu jiran gubbaa turan qabna isaanirraa muuxannoo barachuu. Warri jalaa dhufne jirra kan barnoota sadarkaa adda addaa qaban kan beekumsa gumii kanatti fidi hooggansa kanatti fidu qabu jechuudha. Sakkoo osoo hin ta'in ofiirraa baanee jaarmiyootaa fi mootummoota leenjii ga'umsa capacity building nu kennan irratti hojjennee collective leadership keenya ol kaasuudhaaf hojii bal'aa hojjenna. Kana waan isin seenne jechuudha. Kanaaf tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa
sadarkaa ummataatti, sadarkaa jaarmaatti, sadarkaa hooggansa keenya qofa osoo hin ta'in hooggansa jaarmoota wajjin hojjetanii, hooggansa jaarmaalee amantii, hooggansa jaarmaalee hawaasaa, kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaan dandeettii waloo collective leadership Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ni boonaan jechuudha. Gaabiin obboleessii hojii irraa kaate kaafaa irratti godina tokko irraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafaa ogomataa ture akkasitti jedhan kaafaa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa tursan hamachaa turre komachaa ture. Kuni soba miti. Jaarmaa warra shawaati. Jaarmaa kiristaanotaati jaamaa ture. Dhugaa bal'aa miti. Atruus. Kana jijjiiruudhaaf hojii bal'aa hojjetameen jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkarre rabbi hin galateeffanne yookiin immoo hoggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifanne. Tokko akkuma gochuudha. Miseensonni gameeyyiin waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu gahumsa osoo qabanu hunoo nagaan bu'anii as ta'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman amananii itti kennuutti significant kun significant jechuudha. San qofaa miti wal waqarree walitti iyyine probably yeroo duraatiif akka Itoophiyaatti jaarmanii kan hojjete jiru. Kootaadhaan boodiin hundi uumii akka filatan godheera. Komii jira komii gireessoo ta'e irratti. Fakkeenyaaf godina tokko tokko namni nu barbaanne filamee jira. Koreen gurreen godina kan isaan hin barbaanne filameera. Komiin jira. Kan isaan barbaadan hafeera. Gara koree wajjin wajjin tuttis hogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa Oromoo kan beeku waan jiratti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessaniiru. Warra koree wajjin kun seena keessaa warri aanotoo seenuu baate hawwu jira. Hojiin mataaneetti dhuma hin dandeenye ji'a jagoon yookaan koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni hafe kan barbaadu kan cimaa jedhu immoo kaane jiran. Namni sun immoo daran jabaatee naamusaanis dandeettii isaa guddifatee koree galeessaa keessatti warra jiran kana caalee yoo naanii yaate masaa itti hawwatu koree galeessaa akka seenu irratti hojjeta jechuudha. Wanni fudhatamne qoletii Yang bukan ninja. Karena buatan mana yang sini? Wayang yang mana? Berarti mana yang mana? Mana? Never trade orang. Never. Yo karena buatan mana? An mata dia. Erkam berin kafau kesau buat karena sigona. Karena buat mana akan sigona. Dipet jenis dulu mana? One itu aman dari lampu ini. Karena abang oleh kawan bukan dia tu segenap, abang di bukan dia. Abang di kamera, ini. Jadi asyik rakau, kuni cuma rakau, memecah rakau, membuji rakau, memborong rakau, hinda gila. Wali mana? Hisap lepas. Wan anjir bukan temannya, asyik asyik sabar. Shawan askes sabah, walaga askes sabah yang nam situ mana? Buji mau situ, askes mau situ. Karena dosis ni, ada orang yang mengi tu, orang yang asu, dia akan tu orang tu. Karena kau tu mana malaga anak ke ramu seramu, kalau malaga ramu seramu, mutu muri mana? Jarang orang mau kompromi hingguam, tiga nama dia harga kiri mana? Ada koning jura, koning apa hinda kepan, koning juga lesar kata kemarin, koning jura wajib turun di mana? Koning apa nuti desa, numpalma isini paimina, boleh sih agak bunyi si orang itu bunyi datang sama. Hagam tak akan iya tu rebel kami, hagam tak akan iya tu rebel. Karena di mulle numpage sini. Kawa bakawa buji bakawa asi ingolini kana wali kam somna hankina jiru amma wajan iru fe panna hankina jiru itti gutanan rinja galaduma yaadu mati ko sini jagame ni
Yaada xiqqoo siniin dabalaat masaan bal'isu. Ibsa. Walla geeffanne. Hojjechuu qabna jechuudha. Tokko uummata keenya jidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daranchi irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti hojjetamaa dhufes gaafiilee ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammataa jaarmoota jidduutti wanni obbo Boqqalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaa, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmaa odaa wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya cicciramtee battus onnee keenya keessa rubee baawwan tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin dhoofsinu hojii tokko taanee diif jennee ciifnee korriidhaan bu'aa hin qabu. Tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjetudha. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessaaf ala jiranis kaafa'uun kan danda'u ofitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora diitee fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata jeeraa sadarkaa darmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansi jaarmaa tokko keessatti wal hubachuu baannan, wal jaalachuu baannan, walii abboomamuu baannan, wal guddisuu baannan, wal masaquu baannan bu'aan qabu. Kanaaf hooggansa amma filattan seentiraal komitees haa ta'u hojii raawwachiiftu akka wal baratu, akka wal simatu, akka wal fudhatu wal irratti hojii guddaa hojjenna torbaanota deema kana keessatti. Tokko kana. Lammaffaa gahoomsi hooggansa kana akkuma agartan gameeyyii waggoota dheeraan gala jiran gubbaa turan qabna isaanirraa muuxannoo barachuu. Warri jalaa dhufne jirra kan barnoota sadarkaa adda addaa qaban kan beekumsa gumii kanatti fidi hooggansa kanatti fidu qabu jechuudha. Sankoo osoo hin ta'in ofiirraa baanee jaarmiyootaa fi mootummoota leenjii ga'umsa capacity building nuu kennan irratti hojjennee collective leadership keenya ol kaasuudhaaf hojii bal'aa hojjenna. Kana waan isin jenna jechuudha. Kanaaf tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa uummataatti, sadarkaa jaarmiyaatti, sadarkaa hooggansa keenya qofa osoo hin ta'in hooggansa jaarmiyoota wajjin hojjetanii, hooggansa jaarmiyaalee amantii, hooggansa jaarmiyaalee hawaasaa, kan biizinasii kana hunda wajjin wal jibbuutti wal hubannaan dandeettii waloo collective leadership Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ni goonan jechuudha. Gaabiin obboleessii hojii irraa kaate kaafoo irratti godina tokko irraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafoo qomataa ture akkasitti jiran kaafaa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa tursan hamachaa ture komachaa ture. Kuni sooma miti. Jaarmaa warra shaati jaarmaa kiristaanotaa jaarmaa ture dhugaa bal'aa miti. Aturuus kana jijjiiruudhaaf hojii bal'aa hojjetamee jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkarre rabbiin hin galateeffanne yookiin immoo hooggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifame. Tokko akkasumas hojjetan. Miseensonni gameeyyii waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu gahumsa osoo qabanu kunoo nagaan bu'anii as taa'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman. Amananii itti kennuun significant. Kun significant jechuudha. Sankofaa miti wal waqarree walitti iyyine probably yeroo duraatiif akka Itoophiyaatti jaarmanii kan hojjete jiru. Kootaadhaan boodiin hundi ofii akka filatan godheera. Komii jira komii galeessoo ta'e irratti. Fakkeenyaaf godina tokko tokko namni nu barbaanne filamee jira. Koreen burree godina kan isaan hin barbaanne filameera. Komii jira. Kan isaan barbaadan hafeera. Gara koree wajjin wajjin tuttis hogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa Oromoo kan beeku waan jiratti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessaniiru. Warra koree wajjin kun seena keessaa warri aanotoo seenuu baate hawwu jiru. Hojiin mataa. Hojiin mataaneetiin waliin dandeenye ji'a jagoota yookaan koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni hafe kan barbaadu
namni sun immoo daran jabaatee naamusanis dandeettisaa guddifatee qoree dureessaa keessatti warra jiran kana caalee yoo naanii yaate masa itti qoree dureessaa akka seenu irratti hojjetaa jechuudha. Wanni fudhatame godhatii eeyyaan gaafii dhugaan hin jira. Kana gootan malee isin dhiibna. Wayyaanee hin dandeenye bilchiginaa hin dandeenye. Hin dandeenye. Never threaten Oromo. Never. Yoo kana gootan malee an mataa kiyya. Ergan beenu kaafaa keessa yoo baate kana sii goona kana gootu malee akka sii goona. Dibbin jennee duuna malee waan itti amanne irraa utuu hin deemu. Dhagaa abaa walakkaa ol fudhatee bilchiginaa abaa diiguu hin dandeenye. Abaa diigameera? Hin diigamu. Hin diigamu. Kami asirraa qabu, kami tuumarraa qabu, kan macharraa qabu, kan gujiirraa qabu, kan boorarraa qabu hin dhaggeeffatu. Waliin mari'atu hin sirreeffatu. Waan an jedhe fudhattan malee Arsiin as keessaa baasa, Shawaan as keessaa baasa, Wallaggaan as keessaa baasa jennaan si du'a malee gujiin ba'u si jiru, Arsii ba'u si jiru. Kanaaf doorsisni ani yeroo OMN ture wanni na aarsu yaadii akkanaatu godhamaa ture. Kana gootu malee maallaqa harargee irraa dhufu sirraa mura. Maallaqa Wallagga irraa dhufu sirraa mura. Muutu muri malee jaarmee Oromoo komproomaayisii hin goonu. Diigamu malee harargee hin goone. Kanuma dhagaa komiin jira. Komiin qabdan hin dhaggeeffanna. Hin dhaggeeffanna. Koree Ingilisaa irratti hin mari'anna. Koree jira hojii duratti hin mari'anna. Komii qabdan nutti dhiyeessa. Nuun falma isinii falmina. Boleh sih akan bunyi deh, si orang itu bunyi datang sah. Hagam tak akan iya tu rebel kami ti. Hagam tak akan iya tu rebel kita. Karena di mulle rumfage sini. Or kawa bakawa bunyi bakawa arsi ingori ni. Karena wali kam somna hangki najiu. Tamat wajan ni rumfe panna. Hangki najiu inti butanan rinja galaduma. Yaadu mati ko sini dagaleni yaada tikko sini dagalat masam baliso wala depan jadi pemain itu kok umat kayak gitu aku wal barat aku wal umat aku wal aman aku daranci urat jadi tok zarka umat kun harora babanne parti pulis sadarka adat karo jata de ura hokan sege to jata malu bet gabile kanis kana daru haniti Kalamata jaarmee tu jibbut wanna ko bukan kasan jaarmee Oromo tokko dirqama tokko ta'uu qaban garuu wal hubannaa walii tumsuun walii birmachuun cimuudha qaba akkuma agartanii jaarmee odaa wajjin kalees waliin seenneera adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture tumsi keenya sun Nuni dari warga ke di Cirebon bagus, onne kayaknya ke seru bebawan tuh kau boleh jerai itu, nggak ada dua itu. Toko jenne arke sini dosi, hoji, wotok kotane di jenne ini korit nam buai. Toko tane to kumaran gara bunduat wal tane kalau jempa. Isang konsumten kapsau to Oromo pipa adat dati dia gesam ala jenis kapau kandan do bitam mate. Tumisee walii galee ni hojjeta gara fuulduraatti karaa karoora diiteen fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata jeeraa sadarkaa darmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessattuu wal hubachuu baanii wal jaalachuu